Kunuunsaa fi eegumsa buraalee misoomaa magaalaa keessatti diriirfamaniif taasifamu irratti qaamni hunduu dirqama isaa bahuu qaba jedhame. Kunuunsaa fi eegumsa buraalee misoomaa magaalaa keessa diriirfamaniif taasifamu irratti qaamni hunduu dirqama isaa baachuu akka qabu itti aanaan kantiibaa fi hoogganaan damee tajaajilaa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hassan dubbatan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti imala gara dijitaalaatti taasifamaa jiru milkeessuu fi yeroo gara yerootti waliin gahinsa tajaajila teleekoomii fi humna ibsaa dhaqqabamaa taasisuuf hojiileen hedduu hojjetamaa jiru. Kana gufachiisuuf hanni shiboowwan yookiin keebilii teelee fi ibsaa irratti raawwatamaa jiru bal'inaan bu'uuraalee misoomaa milkeessuutti deemaa jirru gufachiisuu qofa osoo hin taane diinummaa daangaa darbe waan ta'eef hawaasnii fi caasaan mootummaa sadarkaa hundaa irratti argamu qindoominaan tikfamuu akka qabu obbo Awwal Hassan dhaamaniiru. Shiboowwan poolii ibsaa fi teelee irratti raawwatu tajaajila kallattii hundaan hawaasaaf kennamu gufachiisaa jira. Kun immoo magaalaa teenya dukkanatti hambisuuf tajaajila sabqunnamtii akka gufatu taasisa. Kana gochuuf hanna kana ijoollee umrii isaanii daa'imman ta'e fayyadamuun gocha saamichaa kana irratti bobbaasaa jiru waan ta'eef hawaasni keenya bu'uuraalee misoomaa kanneen akka shiboo poolii ibsaa fi shiboo teelee bala isaanii afootti diriiree tajaajiluu fi eegumsaa fi kunuunsa barbaachisu gochuun dirqama isaanii bahuu akka qaban himani. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaashamannee obbo Waayisoo Waari'oo akka jedhanitti keebiliiwwan pooliilee keessa saamamaa jiran miidhaa hawaas dinagdee qofa kan fidan osoo hin ta'in magaalaa dukkaneessuun rakkoo nageenyaatii fi daandii saaqa waan ta'eef hawaasni keenya caasaan nageenyaa sadarkaan jiruu fi hooggansi siyaasaa qindoominaan gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru. Kunuunsi bu'uuraalee misoomaa maallaqa guddaadhaan magaalaa keessatti babal'ifamaa jiraniif taasifamuu qaba jedhani. Dabalataanis saamicha kana harka ijoollee umrii isaanii daa'imman ta'in raawwataa jiru waan ta'eef maatiin ijoollee isaanii tikfachuu fi qabeenya isaa kanaaf eegumsa gahaa taasisuu akka qabu himaniiru. Qaamoleen nageenyaa sadarkaadhaan jiran gahee isaanii baachaa jiraachuu fi qaamolee yakka kana irratti bobba'an guyyaa guyyaadhaan to'atamaa jiraachuun akkuma eegametti ta'e dhaabbatichi tajaajila isaa ammayyeessuu fi iddoolee dhaabbilee gugurdaatti kaameraa fayyadamuun hanna kana to'achuu akka qabus himaniiru. Oduu wajjin Amaan Abbaa Waltajjii ture. Nageenyi isiniif haa baay'atu.